balaa guddaa keessa bu'uuf jechaa jirtu. Himatamtanii kateelee baankii beetii ama nageenya karaa baay'ee waan meeqaaf meeqa waan gochaa jirtaniif wanticha kanaatti dhokatee hafattanii yaadina. Naman ani sirumaan ijaan argeen been nama eenyummaa isaanii hin been walitti dhufeenya tokko kan hin qabne akkaawuntii isaanii irraa waan tokko kan walitti hin deddeebisne waan tokko kan hin goone akkaataa kamitti akka ijoolleen kun walitti qindaa'anii walitti maqaa gimbii arrabsiisan isaan kun teessanii na ilaaltu waaqayyo waan hin godhu. Ani waaqayyo maaf hin dabarsa malee ani an baay'ee warreen akkas gootan kana dhaamsan isinii qabu. Kana mannaala kunoo irra kana taane jettanii walitti qindeeffatanii otoo viidiyoo jettanii yookaan immoo akkuma ijoollee isaa ijoollee ganjiiwwan walitti namanii faarfatan dargaggoon otoo akka kanaa hojii keessan hojjettanii walitti faarfattanii nama boqochiiftu turtan. Dhugaa rabbi isin hanna okattanii wayittu maaltu baankii keenya arga maaltu baankii kee miti eessa akka gashite maallaqa kana eessatti walitti kuustee akka keesse seera jalaa ba'uu hin danda'u tasu. Kanaafiyyuu eenyus nun tuqu qaama seeraa been qaama nageenyaa maal si jemmer qaama nageenyaa jechuun koo hattuu miti yookaan uummataaf dhaabbateem yoo immoo hattuu akka keessanii faca barbaade akka keessanii ta'e si oksuu danda'a. Si galee kanaafiyyuu warruma dhuma dabarfamtee kan namtaati waaqayyo mootu si qabatasiin bakka waan namaadha waan na ta'eefi bayi dubbadhu of mul'isi kootu keessaan na haasofsiisi yoo barbaadde keessaan natti dubbadhu harkan kenni maali si galee nam tokko ajjeese yoo deemee akka kenna ati nama tokko miti akka nama lubbuu ajjeese olidhaati nama meeqa miiteeti dhuga waaqayyo garuu kootaame akkas godha namoonni 277 garraamummaa keessan dubban maqaa gooftaa Yesuusiin haa qabamu. Kanuma dubbadha bakka haa qabamu jedha. Dhuga maaliifi yoo namaatiin isaa namoota waaqayyoo ta'uu danda'a. Abbaan isaa haati isaa namoota waaqayyoo ta'uu danda'u. Garuu mucaan kunis seexannitti gargaaramee maqaa kiyyaan dhaloota baay'ee maallaqa hamma kanan jedhamne kana godheera mucaan kun. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin obboleessa koo Leencoo Efreem Kennoo ilaa waaqayyo siin kadhadha garraamummaa kooti wangeela baadhee qoosaan jiru ani maqaa humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin guyyaa har'aa jalqabee lafa jirutti akka inni to'atamu. Dafqa haadha yeessaa turre jira. Dafqa namaa turre jira. Namoota baay'eetu boo'aa jira. Fira maatii namaaf nama walitti buusaa jira. Biyyaaf biyya walitti buusaa jira. Namoonni tamsaasa kallattii kanarra ilaaltan hundi keessan keessumaa magaalaa Gimbii kan jirtan na dhaggeeffadha naannoo Gimbii kan jirtan mucaa Leencoo Efreem Kennoo jedhamu kuni dargaggoota meeqa qindeessuudhaan akka biyyimti keessan abaaramtu kan taasisaa jiru maqaa biyya keessanii kan balleessaa jiran. Dhugaa rabbii ana nama tokko guyya tokko keessaa guyya tokko nama boosisee hin beekne nama miidhee hin beekne mana mataa kiyyaa ofii koo lafa kaaree 2-3 of oton ajaariin Gimbii darbee iddoo biraatti illee nama mana ajaaree jiru ani biyya garaagaraa irratti namoota meeqa gargaaraa kanan ture ciisee rafee kan hin bulle har'a ijoolleen kun qindaa'anii keessumaa ijoolleen Gimbii akkas na godhanii addumatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka isaan qabaman shakkii tokkoon qabaadhu jechuudha. Namni an dhuguma waa ila dafqi naman fayyadu namoonni jettan please hatattamaan lafa mucaan kun jiru keessuma dafaati eeruunu kenna waaqayyollee hin qaba jecha haa qabu waaqayyo mucaa kun haa qabamu dhugaan nama baay'ee hin ba'aa jecha sini galee minim dhugaa akkas miliqsuu jallisuun hin danda'amu maallaqaan dhugaa beekamtiin dhugaa jallisuu hin dandeessu dhugaa Kiristoos jecha. Viidiyoon kun tamsaasa kallattii darbaa jira waraabamaa jira na dhaggeeffadha yeroo dhiyootti please namoonni beektan ani wanachuudhaan waan meeqa waan dagala waan keessa hin jirre waan meeqa dalagaa waan jiruuf namoonni inni irratti gagashisiisaa jiru mataasaa nutoo hin beeknu nutoo eenyummaasaa nurrumatti gashisiifata malee jechuudhaan waan meeqa kana haasaa jiran tokkoon keessan maqaa keessan asirra kan jiru warra akka Geediyoon faa dhaggeeffadha Yaabsiraa faa warra jedhamtan Tolasaa Efreem Kennoo Bilisaa Takkaalliin Naa'ol maqaa keessa jira warra Gimbii as jirtan tokko keessa kanaaf kana hunda kan
dhugaa kan nama hunda dhoksee kan qabatee taa'eeru mucaa kana addumatti lafa inni jirutti please keessaan ka'eeru nu kennitan kabajaan sin gaafannaa jechaadha. Kanaaf iyyuu dogoggoraadhaa kuni nama salphaa miti kan deemaa jiru jechaadha. Mucaa asitti argitan kan hatattamaan mucaa kan namoonni beektu baay'een keessan mucaa kan sin ajaa'ibu maallaqummaa haadha hiyyeessaanidha kan inni baajaajii bitate. Baajaajii gimbii keessa naanna'aa jiraachaa. Eeshi kan biraa suura biraa sinin dabala. Mucaa kan addumatti suurri isaa poostii ta'ee jira feesbuukii irratti jira gimbidha. Kana yeroo jennu an maqaa kiyyaan akkas goote namoonni maallaqa achirratti gagashan kun garuu eessumatti illee namoota si gadhiisuu danda'an miti waan ta'eef atattamaan wanti si baasu harka kennuu qofadha. Bakka namni nama lubbuun namaa ajjeesee harka kenna miti nama harka kennuudha kan si baasu jechaadha. Kana waan ta'eefi Waaqayyo immoo kadhata keenya dhaga'a. Nama 300 wayitu sira kadhate toon ta'in nama 300,000 ol ta'a kan sira kadhate. Inni galee kanadha waan nama hin barbaannu mucaa kana atattamaan firoonni isaa itti himaa maatiin isaa itti himaa. Inni galee itti himaa sirriitti irraan goriina Waaqayyo iyyuu sinitti gadda. Warra inni faana nyaachaa ooltan warra hunda keessan bukoon keessan hundi jiraan bar hunduma jiraan. Inni galee kana waan ta'eefi warri nyaatamtan immoo maal gootu darra sanyii keessan qapheeffadha hundi keessan iyyuu jechuudha. Namoonni namuma nyaatamtan asitti miteessumatti illee darra sanyii keessan qabadhaa ta'a. Mana hidhaatti darbatamuu isaanii waan hin hafnedha jechuudha warra akkasii. Inni galee namni dhufee na qabu hin jiru. Anni qaama akkasiin beeka waan akkasii dhiisee abbo Waaqayyotu si qabasin. Kanadha irra caalaatti wanti isin gochuu qabdanii asirratti otoo baanee haasofnee namoonni miidhama qaban baay'eetu jiru. Sooshaal miidiyaa kanarratti dubbannee madabarra malee sagalee keenya dhageessifanna malee wanti bira wanta addatti ta'u hin jiru. Asirratti nama qabnee niinu nama qabnee shaarru mataasaa kan danda'e seerri mataasaa jira. Namni kun mana murtiidhaanidha kan hin deemame seera qabeessaan himatamaa kan jiru. Caljennee footoon nama hin mul'ifnu maqaa balleessiifis miti raagaa qabatamaatu jira waan ta'eefi akkasidha. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Sinin jaalladhaa walumaa galatti na jaallattanii akkasumatti waan kana gaafa gootan deemtanii gaafa rakkoon tokko sinirra ga'u akkamitti rakkoo kana furra jechuu kan qabnu jecha hin taane daddarbachuun keessan gaarii miti. Warra amma jecha hin taane daddarbartan hojii wayii irratti bor wanta akkasii sin quunnamuu danda'a yaanni ani qabu. Waan ajaa'ibaatu dhufaa jira bara namni bineensa ta'ee aabitti wal nyaatu jechuudha. Akkam jirtu hordoftoota yeroo mul'ata nagaa keessa miti. Anaan gaafii kanatti ta'e tokkotu jira jechuudha. Yeroo ammaa kana hattuun akkaataatti dhaloota hataa jirtu akkaataatti uummatarraa qarshii nyaataa jiranii ijoolleen dhiiraa baay'een isaanii Itoophiyaa keessa kan jiraatanis Itoophiyaarraas biyyoota garaagaraa kan jiraatanii wal gurmeessanii akka hanni isaanii irratti hin baramne jechuudha. Waraqaa eenyummaa walii baasanii karaa ittiin maallaqa dhaloota guuraa jiranii heddummaachaa jira jechuudha. Obboleessi keenya Amaanu'eel baay'een isaa ijoolleen akka qarshii isaa inni ijoollee jala nyaate akan isaan dubbatanii garuu inni ana miti. Uummata biraatu maqaa koof suuraa kootiin hojjetaa jira jedhee ofirraa falmaa jira garuu ani hangaafii natti ta'aa jiru jechuudha. Bara dargaggeessi hojjetee dafqasaatiin dafqee buluu jibbee ogummaa hannaatiin uummata gowwoomsu keessa jirra. Garuu anaan kan ajaa'ibee na dhiisuu diduu tokko jechaadha. Yeroo ammaa teekinooloojiin turee jira. Kallattii kamiiniyyuu biyyattii keenya keessatti amma tokko rakkoodha malee biyya namaa keessatti hagam muudii qabatuyyuu namni tokko seerri irra ga'ee bakka jiru qoreema baasa jechuudha. Garuu mee amma nuti ofii keenya otoo baankii noormaalii madhannee jechaadha. Birrii fudhachuudhaafis ta'u akkaawuntii haaraa baafachuudhaafis ta'u
mattaawaqaa baafachuudhaafis ta'ume nama sanaa fi suura nama sanaa mallattoo nama sanaa ilaalamee miti kan hojjetamu. Akkamitti hattoonni kun sinii galee miti suura namaatiin akkaawuntii biraa banatanii akkamitti farramanii baankii duukaa wal qabsiifatu. Anaan kana gaaffii natti ta'a sinii galee fakkeenyaaf amma suurri kan Amaanu'eeli maqaan kan Amaanu'eeli sinii galee namni biraan akkamittiin baankii keessa galee suura nama biraatiin mattaawaqaa mataasaa baafatee buukii mataasaa baafata. Mee maal jettu sin kana anaan kanatu gaaffii natti ta'a. Amma fakkeenyaaf guddinyaa ko boonee haa jennu suura booneetiin dhaqee buukii mataa koo fi akkaawuntiif mattaawaqaa mataa koo baafadhee akkamitti farramee biriin irra naa galu akkamitti akka danda'a seerri eessa jira maafi inni kun gadi hin bahu. Oroo nuti andhee baafachuu jennu hamma nu qoratanii sinii galee miti firuma keenya qabannee yoo andheeyyuu yeroo ammaa kanatti ishee maalkeeti abaluukee jedhanii nama sana qorataniiti giddii namatti laatu jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Garuu hattootaaf akkamitti haalli mijata anaan kana ajaa'ibessa kana jechuudha. Sinii galee miti akkas jechuun nama baankii hojjetu sana keessatu hattuun jirti jechuudha. Sinii galee namicha mattaawaqaa baasu namicha buukii baasu sana duukaa walii magalaniiti seeruma jalaa ba'anii jecha hundi isaanii hidhata walii ta'aniiti haala kana mijeeffatoota malee namni noormaaliin tokko suura namaatiin maqaa namaatiin dhaqee buukii biraa baafatee nama gowwoomsuu hin danda'u. Sinii galee miti garuu yeroo ammaa kana keessatti innumti sin nagaa jettanii inni mana baankii keessa jiru. Inni iddoo karaarraa waarshaa garaagaraa keessaa hojjetu abbaa qabeenyaa jettan inni sin namni kun nama barate nama biyya bulchuu danda'u jettani hundisaa amanamaa miti jechuudha. Yeroo amma namni karaa ittiin bakka wal gowwoomsee wal nyaatee birrii harkaa isaa keessa galfatu qofaa barbaada malee dafqa namaatii booruu cubbuu natti taa'ee namni wal sodaatu dhiiseera bakka. Garuu wanti kun haqiiqee lubbuu nama sanaa balleessaa jireenya nama sanaa balleessaa alasaatti illee abaarsa fidachuudha. Dhugaanaan baay'ee nama ajaa'ibaa bara cubbuu sodaatee dhalli namaa hatee bakka gowwoomsee nama qabeenya namaa saamee lubbuu nama balleessee ittiin jiraatu bichaa yaadu keessa jirra. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa biyya Kanaadaa dhuftaa biyya Ameerikaa dhuftaa gara Dubaayii dhuftaa gara Kuweetii dhuftaa gara Turkii dhuftaa jedhanii dhaloonni baay'een haala kanaatiin maallaqa isaanii kan dhaban hedduu jiru jechuudha. Amanamaan hin jiru yeroo ammaa kana of eeggannoo godhadhaa isiniin jedha uummata.